Nagaa jirtu hordoftoota keenyaa kun qophii addaati. Qophii addaa keenya kan har'aa kana keessatti immoo dhimma hojiiwwan dippiloomaasii akka biyyaatti hojjetaman irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Isaaf immoo keessummaan of biraa qaba. Keessummaan koo xiinxalaa hariiroo idil addunyaa kaadhimamaa PhD Faajjii Caalaati. Kanaaf isaan wajjin kan turtii taasisnu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyaatti akka waliin turtan immoo kabajaan kan isin affeerru xiinxalaa hariiroo idil addunyaa kaadhimamaa PhD Faajjii Caalaa yeroo keessan aarsaa gootanii marii taasifnuuf yommuu ta'u keessaniif maqaa daawwatootaaf dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaas. Haa ta'u gaaffiin kun ni jalqabaa kan ta'u keessumattuu hojiiwwan dippiloomaasii hojjetaman waliin wal qabatee hooggantoonni olaanoon biyya keenyaa tibban biyyoota garaagaraa keessatti daawwannaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonninii fi akkasumas immoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedis san waliin wal qabatees waliigalteewwan garaagaraas taasifameera. Kanaaf dhimmi kun ija dippiloomaasiitiin ija xiinxalaa hariiroo idil addunyaatiin akkamitti ilaalama? Akkuma beekamu addunyaa kana keessatti biyyi tokko dantaa ishee kabachiisuuf biyyoota biroo wajjin hariiroon isheen qabdu hariiroon dhaabbilee garaagaraa dhaabbilee addunyaa garaagaraa keessatti biyyi tokko qabdu akkasumas immoo hirmaannaan biyyi tokko qabdu baay'ee murteessaadha. Keessumaa yeroo haalli biyya tokkoo baay'ee kan hubatamuu qabaatu ta'e yookiin immoo rakkoon garaagaraas rakkoon uumamaa kan namtolchees qunnamee yeroo haalli biyya tokkoo hubatamuu qabutti hirmaannaan dippiloomaasii fi keessaayyuu dippiloomaasiin hooggantootaan geggeeffamu sadarkaa dhaabbileettis sadarkaa biyyoota lama gidduu yookiin immoo isaa olitti kan geggeeffamu keessattis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhiyeenya kana sadarkaa geggeessitoota biyyattii olaanaadhaan wanti geggeeffame haala kana calaqqisiisa jechuudha. Biyya kana keessatti waan haala biyya kun itti jirtu biyyoota biraa wajjin immoo akkamitti akka dantaa ishee kabajamuu danda'u hariiroo biyyoota biroo wajjin qabduun tumsa biyyoota biroo wajjin taasiftuun maaltu akka maal argachuu akka qabdu kana haala ibsuu danda'uun hirmaannaan hooggantoonni keenya taasisan sadarkaa garaagaraatti jechuudha. Sadarkaa biyyootaattis sadarkaa immoo dhaabbilee garaagaraa keessattis kana kan calaqqisu waan ta'eef keessaa yeroo biyyi tokko rakkoo saaxilamte hirmaannaan hooggantootaa kun daraan kan barbaachisu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Eenyu hooggantoonni biyyoota addunyaa garaagaraas gara biyyaattis dhufaniiru. Kun hiika akkamii qaba? Keessumattuu haala biyyi keenya kana dura keessa turte ni beekama. Samboo daawwannaan kun kan taasifame kan biyyoota alaas gara biyya keenyatti kan dhufuu jalqaban waan ta'eef hiikaa maalii qaba akkamitti ilaaltu? Xiyyeeffannaa biyyattiidhaaf barbaachisu argamsiisuu danda'u isaati jechuudha. Hirmaannaan hooggantoonni keenya gaggeessitoonni olaanoon biyyattii taasisan daawwannaan isaan taasisan haasaan isaan iddoo garaagaraatti taasisan dippiloomaasii keessatti haasaan gaggeessonni taasisan baay'ee murteessaadha jechuudha. Hubannoo uumuu irratti xiyyeeffannaan akka biyya tokkoof argamu taasisuu irratti baay'ee barbaachisaadha. Sanarraa ka'uudhaan wal hubannaan walitti dhiyaatanii hojjechuun wal amanuun rakkoo waliis immoo hubachuun dhimma waliin hojjechuun irraa eegamus immoo hubachuudhaan fedhiin biyyoota illee akka walitti siqu rakkoo uumamuu danda'uuf illee fallisaa waloon akka dhufuu danda'u carraa guddaa uuma waan ta'eef carraa sanatti fayyadamuudhaan hooggantoonni biyyoota garaagaraa as dhufanillee hubannoo argataniin sochii gaggeessitoonni keenya taasisaniin hubannoo argataniin Itoophiyaa itti siqanii haala Itoophiyaan keessa jirtu dhimmoota immoo waloon irratti hojjechuun danda'amus waan hubataniif haala xiyyeeffannaa silaa kana dura sirriitti akkasitti hin arganne xiyyeeffannaa biyyattiin akka argamtu akka argattu taasisee jira jechuudha.
Kan waliin wal qabate keessumattuu daawwannaan isaa ta'u hojii dippiloomaasii waliin wal qabatee biyyoonni addunyaa kanneen biroo kan deemamee daawwatamanis haa ta'u kanneen hin daawwatamne ilaalchi badaa biyya keenyaaf qaban san akkamitti jijjiiruu danda'a? Baay'ee gaariidha. Isuma kana hirmaannaan dippiloomaasii ilaalcha biyyoonni biroo namoonni gurguddoonis dhaabbilee gurguddoonis biyya kanaa qaban jijjiiruu irratti hiikoo guddaa qaba jechuudha. Hanga barbaadde si jijjiirullee baatanii sochii ati dippiloomaasii keessatti taasistuun ilaalchi namoonni garaagaraa yookiin immoo dhaabbileen garaagaraa biyyoonni garaagaraa biyya keenyaaf qaban akka jijjiiramu ni taasisa. Kanaafuu yeroodhaa yerootti ilaalchi biyya keenyaaf ispeeshaalii biyyoonni lixaa kun qaban namoonni bebeekamoon akkasumas immoo dhaabbilee gurguddoon biyya keenyaaf qaban wajjin hojjechuu danda'uu irratti shakkii kana dura qaban jijjiiruu irratti baay'ee kan jijjiire ta'uusaa hubachuu ni danda'ama. Kun immoo maalii tattaaffii hojii dippiloomaasii hooggantootaan geggeeffamu ta'een kan argamedha. Dhimmi kun yeroo barbaachisetti akkaatuma kanaan itti fufee ilaalchi biyya keenya biyyoonni biraa qaban akkuma kanaan yeroodhaa yerootti fooyya'aa yookiin immoo ilaalcha hin balle akka hin qabannellee hubannaa uumaa itti fufuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa daawwannaan isaanii kun akkuma amma jenne hojii dippiloomaasiin wal qabatees daawwannaa taasisaniiru gama biraatiin dinagdee biyyaa cimsuu keessatti gahee akkamii qaba daawwannaan isaanii kun? Baay'ee gaariidha. Dinagdeen biyya tokkoo guutummaa guutuutti dandeettii biyya tokkoo qofaan hin murtaa'u tumsa barbaada. Keessumaa yeroo rakkoon garaagaraa qunname biyya keenya rakkoon garaagaraa qunnameera. Rakkoon gogiinsaas turee jira. Rakkoon weerara dhibees kana dura tureera. Akka dinagdeen quucaru kan godhe jechuudha kana dura. Ammas immoo haala waliigalaa addunyaas ni osoo ilaalle dinagdeen addunyaayyu rakkoo keessa jira waan ta'eef rakkoon inni biyya keenya irratti uumu guddaadha. Akkasumas immoo keessaas tasgabbii dhabuu wajjinis wal qabatee dinagdee irratti siyaa'inni akka hin jiraanne wantoonni taasisaa jiran jiru jechuudha. Walumaa galatti dinagdeen biyya tokkoo yeroo rakkoof saaxilame qofaa ofii keessaa ba'uun yeroo dadhabame tumsi biyyoota kaanii barbaachisaadha jechuudha. Tumsa biyyoota kaanii argachuuf immoo dippiloomaasiin ati addunyaa irratti taphattu ejjennoon dippiloomaasii ati addunyaa irratti qabdu baay'ee murteessaadha. Kanaafi tattaaffii hooggantoonni keenya taasisan akkaataa isaan hawaasa idil addunyaa amansiisuuf yaalan qabiyyee isaan ittiin hawaasa idil addunyaa amansiisuuf yaalan qabiyyee yeroo jedhu keessumaa dippiloomaasii dinagdee irratti xiyyeeffachuudhaan jechuudha. Biyya kana keessatti carraan maal akka jiru carraa kana immoo biyyoonni biroollee deeggarsa maallaqaas kan dinagdees taasisuudhaan carraa biyya kana jiru immoo akkamitti fayyadamuu akka danda'an walitti dhufeenyi dinagdee akka cimu sana keessaa immoo Itoophiyaan rakkoo amma ishee qunnamaa jirullee rakkoo dinagdee ishee qunnamaa jirullee keessaa akka baatu taasisuu irratti carraa kana fayyadamtee akka baatu kana keessaa baatu taasisuu irratti baay'ee murteessaadha. Deeggarsi biyyi tokko biyya kaaniif taasisu yookiin immoo dhaabbileen gara biroo biyya tokkoof taasisan yeroo biyyi tokko rakkoo dinagdeetiifis rakkoo biraatiifis saaxilamte baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef carraa isa kanaaf asirratti haala uumuu danda'uun daawwannaa geggeeffamee haasaa taasifamee fi akkasumas immoo egaa haasaa yeroo jennu haasaa kan fuulduratti nuti dhageenye qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa wajjin carraa wal qunnamuu hooggantoota biyyoota garaagaraa wajjin carraa wal qunnamuu carraa haala biyya kanaa hubachiisuu bal'aadha waan ta'eef biyyoonni baay'een akka biyyattii haala biyyattii kana hubatan koomitimentii hooggansa biyya kanaa agarsiisaa jiru akka hubatan akkasumas immoo qormaata maaltu jira kan jedhu akka hubatan qormaata sana immoo waliin furuu irratti biyyoota kaan biratti illee wal amantaan akka uumamu taasisuu irratti mallaqaa deeggarsi mallaqaa deeggarsi dinagdee kanneen kana fakkaatan biyyattiin akka argatu taasisuu irratti baay'ee gargaara waan ta'eef gargaarsa gama kanaanis faayidaa olaanaa kan qabu ta'uusaa ni hubatamaa jechuudha.
Nagaaf tasgabbii waliin wal qabatee keessumattuu biyyi keenya immoo qaxanaa naannoo baha Afrikaa kana dursuu gaggeessuu gahee mataa ishee qabdi waan ta'eef isarratti hiika kamii qaba maaliin bu'aan inni qabu? Baay'ee gaariidha. Osuma jennu egaa dippiloomaasiin idilee numa gaggeeffama yeroo kamuu. Dippiloomaasiin dhaabbilee dippiloomaasiitiin gaggeeffamu, imbaasiiwwaniin kan gaggeeffamu, dippiloomaatota hojii idilee isaanii dippiloomaasii irratti hojjechuu taasisaniin kan gaggeeffamu yeroo kamiyyuu numa gaggeeffamu. Garuu dippiloomaasiin hooggansaa kuni adda wanti isa taasisu xiyyeeffannaa addaa argamsiisaa jechuudha. Kana jala muranii hubachuun barbaachisaadha. Dippiloomaasiin hooggansaan gaggeeffamu biyyi tokko daraan akka isheen hubatamtu, haalli isheen keessa jirtu daraan akka hubatamtu, maal akka barbaaddus daraan akka hubatamu, maaltu barbaachisaaf kan jedhullee qaamolee dhimmi ilaalullaa sirriitti akka hubatamu taasisuu irratti hiikoo mataasaa qaba waan ta'eef biyyi keenya gama nagayaaf tasgabbiitiin qormaata maaltu ishee qonnamaa jira. Kanaaf immoo gargaarsa maaltu barbaachisa kan jedhullee hubachuun biyyoota kaan irraa akkaataa sirriitti hubatamuun hiikoo mataasaa qabaata jechuudha. Hirmaannaan hooggantoota keenya taasisanii akkuma beekamu biyya kana keessatti rakkoo uumamaa jiruuf rakkoo tasgabbii rakkoo nageenya wajjin wal qabatee jiruuf egaa biyyoon tokko tokko dantaa akka qaban rakkoo ormtis kuniyyuu akka uumamu tasgabbiin akka hin jiraanne biyyoon tokko tokko dantaa isaanii kabachiifachuudhaaf Itoophiyaan haala kanaan biyya tasgabbooftuu akka hin taane gochuu irratti biyyoonni hojjetaa jiranis humnoonni hojjetaa jiranis akka jiran beekamaadha jechuudha. Haa ta'u garuu haalli dhuguma biyya kana keessa jiru maal fakkaata? Koomitimentiin yookiin immoo kutannoon hooggantoota kaayyoon isaanii maali? Nagaa kana buusuu irratti hangam deemanii kan jedhullee tarkaanfii hangamii deemanii kan jedhullee hirmaannaa hooggantoonni keenya taasisan kanaan hawaasa addunyaa hubachiisuu irratti hiikoo mataasaa danda'e qaba jechuudha. Kanaafuu gama kanaan illee deeggarsi barbaachisu akkuma reefu kaafne gama dinagdeetiin hirmaannaa biyyoota kaanii murteessaadha akkuma jenne yookiin immoo deeggarsi wal hubannaan tumsi biyyoota biroo barbaachisaadha akkuma jenne gama kanaan illee tumsi biyyoota kaanii ispeeshaalii biyyoota ollaas haa ta'u biyyoota humna qaban biyyoota dinagdee isaanis dandeettii waa raawwachuutiin aangoo olaanaa qaban irraa waan eegamu waan ta'eef isaan hubachiisuudhaan kana durallee haala isaanii yoo kana gootan malee jedhanii xiqqoo rakkoo dinagdee irrattis nageenya irrattis karaa dhiibbaa uumuu danda'uun akka rakkoon kun hin furamne karaa dhiibbaa uumuu danda'uun deeggarsa Itoophiyaadhaa gochuu dhiisan sana amma deeggarsa sanallee yoo Itoophiyaadhaaf kan taasisan ta'ee rakkoon nageenyaa fi tasgabbii wal qabatee jiru kunillee haala salphaa ta'een furamaa akka deemu salphachaa akka deemu hubannoo guddaa uume jechuudha hirmaannaan hooggantoonni keenya taasisan. Haa ta'u kabajamtoota hordoftoota keenya ammas kan hordofaa jirtan qophii addaati. Qophii addaa keenya kana keessatti immoo dhimma dippiloomaasii irratti kan mari'achaa jirru ammas nu waliin akka turtan kan isin affeerru. Egaa tibbana odeeffannoon biyyoota keessumattuu biyya Ameerikaa irraa dhaga'ame tokko waan gaarii wayina fakkaata. Kana dura yeroo rakkoo nageenyaa nagaaf tasgabbii biyyi keenya dhabdu sana biyyoonni lixaa caalmatti immoo Ameerikaan qoqqobbiillee keessee turte. Tibbana immoo isa sanallee kaasuun ishii ni yaadatama. Akkamitti ilaaltan kan? Egaa akkuma jedhee dippiloomaasiin idileen hojjetamu akkuma jiru ta'ee dippiloomaasiin hooggansaan gaggeeffamu biyyi tokko akka sirriitti hubatamtu gochuu irratti akka xiyyeeffannoo argattu gochuu irratti hiikoo guddaa qaba. Sababa kanaan biyyoonni lixaa kana dura Itoophiyaa akkaataa hin malleen hubatan yookiin immoo karaa dogongora ta'een hubatan akkaataa Itoophiyaan siyaasa biyya keessaatti gaggeessaa jirtullee rifoormii kanallee rifoormii siyaasaa kan dinagdee kanneen biroo jechuudha. Dimokiraatessuu hojii dimokiraatessuu mootummaan hojjetaa jiru kanallee akkaataa mallee waan hubataa turan silaa deeggarsa dafanii gochuu kan qaban ta'uusaa hubachuu dhabanii karaa malleen hiriiraa turanii beekamaadha kuni. Kanaafuu kana hubachiisuu irratti sochiin hooggantoonni keenya taasisan sadarkaa biyyoota gidduutti sadarkaa immoo sadarkaa dhaabbileetti yookiin immoo maltiilaateraal dippiloomaasii kan jedhamuunis baayilaateraal dippiloomaasii kan jedhamuunis biyyoota lama gidduuttis akkaataa gaggeeffameen
ilaalchi biyyoonni lixaa Itoophiyaa irratti qaban baay'ee fooyya'eera kun tattaaffii hooggantoonni keenya taasisaniin kan argamedha. Wanni dhiyeenya kana qoqqobbaan kana dura ture akkaataa ni kaafna yookiin immoo kaasuu isaanii duraanuu dhiyeenya kana ejjennoo mootummaan kun qabus cimina mootummaan kun qabus ilaalanii ejjennoo kana duraa sana dhiisaa turuu isaanii beekamaadha durumayyuu garuu immoo gidduu kana sochii hooggantoonni keenya taasisaniinis tarkaaffii ifa ta'e yookiin immoo ejjennoo ifa ta'e qoqqobbii kana dura ture sana kaasuudhaan deeggarsa barbaachisus deeggarsa namoomaas deeggarsa misoomaas kanneen biroo biyya kanaan malu gadhiisuudhaaf tarkaaffii ifa ta'e ibsuun isaanii waan baay'ee jajjabeessaa waan baay'ee biyya kanaaf illee akka carraatti ilaalamu haa ta'u garuu immoo tattaaffii biyyi keenya hawaasa idil addunyaa amansiisuu irratti taasifteen bu'aa argamedha jedhamee ilaalamuu danda'a. Kun immoo maal fidaa akkuma reefu kaasee rakkoo qormaata dinagdee nu qunname fuuluu keessatti illee hiikoo mataa isaa danda'e qaba qooda mataa isaa danda'e qaba akkasumas immoo rakkoo orma tasgabbeejjii wal qabatu illee akkaataa kana duraatiin biyyoonni lixaa sirriitti nu hubanne waan ta'eef biyya kana nu hubanne waan ta'eef deeggarsa barbaachisu nu taasifne waan ta'eef egaa tasgabbii biyya kanaa mirkaneessuu keessatti illee hubannaa nama biyyoota lixaa Itoophiyaa irratti qaban kun xiyyeeffannoon isaan biyya kanaaf qaban cimee jennaan akkuma beekamu Itoophiyaan immoo gaanfa Afrikaa irratti biyya qooda guddaa taphattudha tasgabbii gaanfa Afrikaatiifis biyya qooda guddaa taphattudha. Kanaafuu gama tasgabbiitiin illee kana booda ifatti Itoophiyaa wajjin kan dhaabatan ta'uu isaa waan agarsiisu jedhamee tilmaamuu hin danda'a jechuudha. Walumaa galatti daawwannaa taasifames haa ta'u hojii dippiloomaasiitiin biyyi keenya barana hojjette ija hayyuutiin ija warra xiinxalaatiin akkamitti ilaalamu bu'aan argamee egaa maali qormaanni biyya kana qunname waggoottan sadan dabran keessatti qormaanni biyya kanatu qunname qormaata gurguddaadha. Kuni beekamaadha jechuudha. Qormaata kana garuu cimina keessootiin hojjechuun akkuma jiru ta'e dandeettii keessoo ijaaraa deemuu dabalaa deemuun akkuma jirutti ta'e siyaasni biyyi tokko sadarkaa idil addunyaatti taphattu baay'ee murteessaa waan ta'eef Itoophiyaan qormaata garaagaraa waggoota sadan dabran biyya kana quunnaman dandamattee sadarkaa kana sadarkaa baay'ee daraan cimaa jirtu kana gahuudhaaf hojiin dippiloomaasii taphatte baay'ee murteessaadha. Bara kana soo laalle akkuma yeroo kamiyyuu karaa garaagaraatiin dhiibban uumamaa ture akkaataa siyaasa idil addunyaa keessatti taphachuun ishee irraa eegamu gartuu kamirrattuu otoo hin maxxanin otoo hin hirkatin akkaataa dantaa Itoophiyaa kabachiiseen siyaasa idil addunyaa taphachuu danda'uudhaan gama hundaanuu yeroo tokko tokko bu'aa ba'iin nama uumama yeroo dippiloomaasii kana irratti sirriitti qoraman nima jira qormaata kana hundayyuu keessa ba'uudhaan sadarkaa kanatti raawwiin dippiloomaasii Itoophiyaan qabdu baay'ee fooyya'aa fi yeroo kamiyyuu yeroo qormaanni qunnames kana gara fuulduraatiif illee haala kanaan itti cimnaan cimtee itti fufnaan Itoophiyaan illee gara sadarkaa fooyya'aa ta'etti kan ceetu ta'a jechuudha. Kana booda akkamitti deemamuu qaba? Kana caalaa waan barana hojjetameen caalatti. Inni tokko dhaabbilee dippiloomaasii kana sirriitti ijaaruu daraan ijaaruun barbaachisaadha. Inni ijaaramnee miti fooyya'uu qaba ammallee wantoonni fooyya'uu qaban maaliif dippiloomaasiin illee sirriitti hojjetamuu danda'uu qaba. Dippiloomaasiin hoggansaan gaggeeffamu yeroo tokko tokko gaggeeffama. Yeroo biyyi tokko akka malee xiyyeeffannaa argachuu maltu yookiin immoo rakkoo ibsaa saaxilamtu sadarkaa hooggantoota olaanaatti dippiloomaasiin gaggeeffamu baay'ee barbaachisaadha. Garuu dippiloomaasiin guyyaa guyyaan gaggeeffamu dhaabbilee dippiloomaasiitiin gaggeeffama. Sanaaf immoo dhaabbileen dippiloomaasii kun sirriitti ijaaramu sirriitti rifoormi ta'uu guyyaa guyyaa wanni isaan hojjetan haala Itoophiyaa kan ibsu haala ta'uu danda'uun hojjechuu danda'u qabu. Biyyoota garaagaraatiin imbaasii qabna. Imbaasiiwwan keenya keessatti haala sochii Itoophiyaa haala carraan Itoophiyaan biyyoota kaaniif illee wajjin guddachuu keessatti qabdu carraa Itoophiyaan dinagdee addunyaa keessatti illee qabdu
Itoophiyaan immoo maal akka barbaaddu haala sirriitti ifa ta'een akkaataan itti hojjetamuu qabu baay'ee barbaachisaadha. Sanaaf immoo dhaabbileen dippiloomaasii cimuu qabu. Dippiloomaatonni illee cimuu qabu. Leenjii isaanii yeroodhaa gara yerootti haala yeroo wajjin wal simatee deemuu danda'u qaba. Dippiloomaatonni kan durii fi kan ammaa garaagarummaa qabu waan ta'eef dippiloomaatonni durii taphni siyaasa idil addunyaa kan durii fi kan ammaa garaagarummaa qaba. Sirni idil addunyaa kun jijjiiramaa deemaa jira waan ta'eef dippiloomaatota cimsuu irratti illee ijaarsa dandeettii dippiloomaatota irratti illee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Nummoo keessaa waan gochuu dandeenyu tokkummaa biyyaa maaliif tokkummaa biyyaa irratti qaamoleen hundiyyuu hojjechuu danda'uu qabna. Kana maaliif hin jedhaa tokkummaan biyyi tokko tokkummaan ishee sirriitti eegameera taanaan qormaanni alaasitti dhufullee hangas sin qoruu jechuudha. Cimaa ta'uu danda'u jechuudha. Yoo keessoon biyya tokko cimaa ta'e yookiin tokkummaan kan sirriitti mul'atu ta'e qormaanni gara alaatitti dhufullee karaa biyyoota garaagaraatiin harka laf jalaatiin ergamni biyyoonni garaagaraa biyya kana gooluudhaaf yookiin immoo tasgabbii horkuudhaaf taasisan illee hin milkaa'u waan ta'eef tokkummaan biyyaa akkasumas immoo tumsi qaamoleen garaagaraa biyya kana cimsuu irratti diinagdeedhaan akka isheen cimtu taasisuu irratti taasisan baay'ee murteessaadha. Maaliif karaa garaagaraatiin qormaanni garaagaraa alaa nutti dhufus waan jiruuf qormaata alaa sana dandamannee biyya cimtuu taanee waan dubbannuun illee addunyaa amansiisuudhaaf addunyaan biyya cimtuu ta'uu keenya akka isheen hubattu gochuudhaaf rakkoon keessaa garaagarummaan siyaasaa jiraachuu mala. Siyaasaaayidiyooloojii garaagaraa ilaalcha garaagaraa qabaachuun numa jiraataa suni garuu biyyaa gadi malee biyyaa ol akka hin taane hubachuudhaan tumsi mootummaa sochiin mootummaan taasisaa jiru biyyatti fufsiisuudha. Tokkummaa biyyaa eegsisuudha. Birmadummaa biyyaa eegsisuudha. Lammiileen gara badhaadhinatti akka ce'an taasisuudha. Diinagdeedhaan fooyya'insi yookiin immoo jijjiiramni guddaan akka jiru taasisuudha. Kun immoo hundumaaf fayyada waan ta'eef morkiin siyaasaa sadarkaa biyya keenya tokkummaa biyya keenyaa dadhabsiisutti nu deemsisuu hin qabu waan ta'eef tokkummaa biyyaa irratti nama hundumtuu qaamolee siyaasaa taanu of eeggannoodhaan tokkummaan biyyaa akkaataa cimuu danda'uun yookiin immoo akkaataa laafuu hin dandeenyeen socho'uun barbaachisaadha jedhee yaada. Lammiileen biyya keenya biyyoota adda addaa keessumattuu biyya alaa jiran hojii dippiloomaasii warri dippiloomaatonni akkuma hojii hojjetan yookiin ambaasaadaronni akkuma hojii hojjetan lammiileen biyya keenya biyyoota adda addaa keessumattuu biyya alaa jiran isaanis gahee qabu waan ta'eef biyya isaaniitu waan ta'eef biyyi qaban biyyi takkittiisii kana waan ta'eef akkamitti hojjechuu qabu akkamitti gahee isaanii bahuu qabu. Kunis baay'ee murteessaadha. Dhimma ka'uu qabu dhuguma kunis dhimma ka'uu qabudha. Dippiloomaasiin lammiileen keenya biyya alaa jiran yookiin immoo lammiileen diyaaspooraa Itoophiyaa shoorri isaan dippiloomaasii keessatti taphachuu qaban olaanaadha. Isaan kan sochoosu tokko dippiloomaatota keenya biyya garaagaraa jiran. Isaanillee wal qunnamtiin isaan lammiilee keenya biyya alaa jiran wajjin baay'ee wajjin jiru cimuu akka qabu hubatanii hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Dippiloomaatonni mataan isaanii hojii idilee dippiloomaatotaati gam tokkoon. Maaliif hubannoo uumuun barbaachisaadha. Uummanni akka biyya isaarraa fagaatu biyya alaa jiru kan biyya Awurooppaa kan jiran jiru Ameerikaa kan jiran jiru biyyoota garaagaraa kan jiran jiru hojii idilee isaanii qabu. Lammiileen keenya hojii idilee isaanii qabu. Hojii idilee isaanii kanaan cinatti garuu haala biyya isaanii irratti immoo akkamitti akka hirmaachuu qaban hubachiisuun hojii dippiloomaatotaati. Ittaanee isaan erga hubatanii maal gochuu qabu? Biyyan qaban biyya biraa biyya hambaa jiru jireenyi itti toluu danda'a garuu immoo biyya miti biyya isaanii miti jechuudha. Biyyi isaanii isheen dhumaa Itoophiyaa dhumaa jechuudha. Waanuma fe'ee yoo ta'e biyyi maatii qaban biyyi jireenyi isaanii baay'ee wanni miti jechuudha. Kun biyya isaanii akka jaalatanis beekamaadha. Akkaataa jaalataniin garuu hirmaannaan isaan taasisan baay'ee murteessaadha. Hirmaannaan isaanii dippiloomaatotaan sosochiin garaagaraa taasifamee hubannoo uumuun garaagaraa uumamee gama barbaachisuun rakkoo keessoo keenyaa furachuu akka furruufi deeggarsuma barbaachisu nuuf taasisu. Biyyuma kanaaf kallattiidhaan hubatanii biyyi kun
siyaasa addunyaa keessatti sirna addunyaa keessatti biyya barbaachistuudha. Kanaafuu akkaataan itti deeggarru akkaataa kanaan ta'uu qaba jedhamee mallaqaan ta'uu danda'a karaa garaagaraatiin hayyoonni garaagaraa ni jiranii haala Itoophiyaa kana sirriitti ibsuu kan danda'anii qorannoo garaagaraa geggeessanii Itoophiyaan silaa hanga hoggansi hubachiisee olitti iyyuu hubachisuu warra danda'an ni jiranii qorattoonni garaagaraa hayyoonni garaagaraa dippiloomaasiin immoo waan akkasii barbaada. Bifa saayinsawaa ta'een qorannoon garaagaraa yeroo garaagaraa mariin garaagaraa geggeeffamee waltajjii garaagaraa irratti hayyoonni keenya taphatanii lammiileen keenya taphatanii biyya garaagaraatti jechuudha. Itoophiyaa bakka bu'anii osoo dirqama ambaasaadara yookiin dippiloomaatiin ta'in hojii isaaniitiin sochii taasisanii Itoophiyaa bakka bu'uudhaan haala Itoophiyaa kana beeksisuu imeejii Itoophiyaa ijaaruu irratti baay'ee shoora olaanaa taphachuu qabu jechuudha. Sanaaf akkuma isin jedhe dippiloomaatonni keenya sochoosuu danda'uu qabu. Lammiileen keenya garuu wanni irraa eegamu qorannoo garaagaraatiin Itoophiyaa beeksisuu Itoophiyaa karaa dogongoraa biyyoonni tokko hubatanillee hawaasni addunyaa karaa sirrii ta'een akka hubatu karaa saayinsawaa ta'een qorannoo garaagaraa karaa falmii siyaasaa falmii saayinsawaa garaagaraa geggeessuudhaan waltajjii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan hayyoonni keenya biyya garaagaraa jiru beekamaa yuunivarsiitii garaagaraa keessatti ni barsiisu hayyoonni ciccimoonni jiranii jechuudha. Piroofeesaroonni meeqa kunniin hojii idilee isaaniitti aanee hojiin isaan hojjechuu qaban hojii Itoophiyaa addunyaa keessatti biyya cimtuu akka taatu gama dippiloomaasiitiin sadarkaa isaatti akka hubatamtu taasisuu waan ta'eef kan hubatanii hojjechuu qabu jedhee yaada jechuudha. Hayyoonni biyya keessaa fi caalmatti immoo warreen siyaasa keessatti shoora olaanaa taphatan biyyaaf isaan irraa maaltu eegama? Baay'ee gaariidha. Akkuma jedhe biyyi itti fufti siyaasni garuu siyaasni yeroodhaaf biyyi tokko ittiin gaggeeffama malee siyaasni garaagara siyaasni jijjiiramaa deema jechuudha. Siyaasni biyya tokko keessatti yeroo garaagaraatti jijjiiramaa deema kun waanuma nama baay'ee wal falmisiisu miti. Kanaaf haala biyya kana itti fufsiisuu danda'amuun biyyi kun itti fufte immoo faayidaan ishee hundumaaf waan ta'eef faayidaan biyyi kun itti fufuudhaan argamu hundumaaf ta'a waan ta'eef akkaataa biyyi kun itti fufuu qabdu irratti hayyoonni keenya xiyyeeffannaan hojjechuu danda'u qabu. Akkuma reefu kaase biyyuma kana keessatti illee qorannoo garaagaraa gaggeessuudhaan uummanni miira yeroo tokko siyaasa nama miiressu keessa namoonni seenan qaamolee seenan biyya kana keessatti beekamaadha hedduudha jechuudha. Siyaasa nama miiressu siyaasa uummata illee tasgabbii dhoobu keessa wanti qaamoleen garaagaraa seenan ni mul'ata biyya kana keessatti. Sana keessaa bahuudhaan biyyattiin akkaataatti fuftu, akkaataatti cimtu, diinagdeen akkaataatti cuftu, ittisaan akkaataatti cuftu, nageenya isheetiin akkaataatti fufuun cimuun isheerra jiraatu. Erga hojjetanii booda rakkoo keessaa akkuma isin jedhee hayyoonnis gahee guddaa qabu siyaasni biyya keenyaa akka tasgabbii hin arganne gochuu keessatti waan ta'eef maaliif uummanni bal'aan hayyootaan gaggeeffama. Hayyoonni immoo karaa garaagaraa karaa miidiyaas karaadhuma carraa qabu hundaan yaada isaa uummata biraan gahuudhaaf carraa qaba waan ta'eef karaa yaada isaa yeroo uummata biraan gahu garuu hayyoonni bifa tasgabbii qabuun bifa uummata tasgabbeessuun bifa dantaa biyyattii giddu galeessa godheen bifa itti fufinsa biyyattii giddu galeessa godheen yoo ta'ee isaanillee gahee isaanii akkaataa kanaan yoo taphatan tattaaffii mootummaan biyya kana jijjiiruudhaaf taasisu karaa danda'anii yoo deeggaran qorannoo saayinsawaa gaggeessuudhaanis iddoo mootummaan itti dogongoruu malutti dogongora isaa sirreessuudhaan garuu kaayyoo mootummaa sana tumsuun kaayyoo mootummaa kaayyoo biyyattii fufsiisuudha kaayyoo biyyattii biyya cimtuu taasisuudha. Sirna siyaasa addunyaa keessatti biyya kabajamtuu akka taatu taasisuudha waan ta'eef kana qaamni hundiyyuu waan hojjechuu danda'uun bira dhaabachuun tumsuun barbaachisaadha jedhee namanaa jechuudha. Egaa as keessatti immoo gaheen miidiyaan taphatu salphaa miti waan ta'eef miidiyaan kan dhuunfaas kan mootummaas ala jiranis biyya jiranis maaltu irraa eegama jettanii yaaddu? Amma yeroo tokko miidiyaalee dhumti kun akkamitti hoogganama yaadi duuba jiru maali jennee yoo ilaallu tokko hubannaa dhabuun ni jira. Hubannaa dhabuu jechuun dantaa dhuunfaa ofiif jecha akka barbaadanitti waa'ee biyyaa osoo hin taane waa'ee itti fufsa biyyaa waa'ee kabaja biyyaa osoo hin taane dantaa dhuunfaa qofaaf miidiyaa akka barbaadetti akka ergaa dabarsu akka dantaa dhuunfaa nama sunii
yookiin immoo qaama yookiin immoo garee miidiyaa san duuba jiru ta'u qofatti dabarsuun tasgabbiin akka dhabamu taasisuun wal shakkiin akka uumamu taasisuun odeeffannoo dharaa ta'e daddabarsuun waan uumamu waan mul'atu jechuudha. Kun baay'ee balaa qaba. Baay'ee balaa qaba. Miidiyaan kamiyyuu biyya tokko keessatti dantaa biyya sana giddu galeessa godhatee socho'uu danda'u turre jiraata jechuudha. Dantaan biyya keenyaa maali? Ifadha jechuudha. Dantaan biyya kanaa itti fufuu danda'u, birmadummaa ishee kabajamuu danda'u, tokkummaa ishee eegamuu danda'u, dinagdeedhaan fooyya'uu danda'u, hawaasummaadhaan jijjiiramuu kunniin dantaa biyya keenyaati jechuudha. Walumaa galatti dantaa walooti. Eenyuyyuu bira yoo dhaqan miidiyaan kamiyyuu kun akkuma jirutti garuu ishee kana wanti gochuudhaan babbaqaqsuudhaan kan koo hanga kanadha jedhee dantaa waloo sana silaa dantaa walootti ilaalamuu qabu sana dhimma walootti ilaalamuu qabu sana kan ofii qofa keessaa baasanii ilaaluudhaan akkaataa sanaan biyyattiin tasgabbii akka hin arganne taasisuu irratti shoorri miidiyaa baay'ee olaanaadha, murteessaadha jechuudha. Dhimmichi dhimma murteessaadha jechuudha. Dippiloomaasii keessatti illee biyya alaatti illee wanti gabaafamu haala imeejii biyyattii xiqqeessu yookiin immoo haala jijjiirama Itoophiyaan biyyattii keessatti Itoophiyaan fidaa jirtu kana busheessu kan gabaafamaa jiru jiraachuu isaa beekamaadha jechuudha biyyuma alaatti illee. Kanaafuu miidiyaalee irratti akkuma jedhe dantaa biyyaa giddu galeessa godhannee yoo kan hin hojjenne ta'e dantaa ofii qofa giddu galeessa godhannee dantaa garee tokko giddu galeessa godhannee hojjenna yoo ta'e uummanni kan wal shakkaa deemu yoo ta'e akkasumas immoo egaa biyya kana keessatti rakkooleen silaa waloodhaan furamuu qaban hedduun ni jirani. Rakkoo sana waloodhaan furuurra abaluutuume rakkoon kun kan abaluutu jechaa kan deemamu yoo ta'e miidiyaan wanta sana fireem akkaataa sanaan godhaa deeme yoo ta'e waan Itoophiyaan immoo tarii biyya siyaasa addunyaa keessatti akkaataatti mul'achuu qabdu kan dhoksu yoo ta'e fakkeenyaaf biyya abaluu wajji waloluuf deemti Itoophiyaan jedhamee biyya kana keessatti amma miidiyaan gabaasaa jira gidduu baay'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Jechuun tokko uummata biyya kanaa shakkisiisu, lammaffaa uummata biyya abaluu jedhamu sana shakkisiisu. Wanti kun osoo dhugaa waan jira miti hanga danda'ametti dantaa biyyaa eeguu jechuun bar waan biyyattii saaxilu hojjechuu dhiisuu jechuudha bar. Kanaaf haalli tokko tokko miidiyaan waan tokko tokko lallaalee na ajaa'ibe maaf jarjaru wanti kun dantaa eenyuti? Dantaa Itoophiyaa ta'uu danda'u jechuudha. Dantaa ergama biyya biraa yookiin immoo qaama biraa eegsisuu danda'udha malee wanti kun dantaa Itoophiyaa ta'uu danda'u. Kanaafuu miidiyaaleen yerootti akka malee tasgabbaanii xiinxalanii waanuma silaa dhugaayyuu waa ta'ee waan biyya miidhu gabaasurra iddoon itti ta'utan waan baay'ee jira waan ta'eef shoorri miidiyaan qabu waan salphaatti ilaalamuu miti. Akkuma jedhe duubi miidiyaa dantaa biyyaa kan miidiyaa geggeessu kan miidiyaa hoogganu kan qajeelchu fireemingiin kan ittiin geggeeffamu akkaataa dantaan biyyattiitti kabajamu biyyattii sirna addunyaa keessatti itti fufuu dandeessu tokkummaa ishee eegamuu danda'u uummanni akka walamu kan godhu waan mata xiqqoo guuranii akka uummanni wal shakku akka walirratti ka'u akka miira'u taasisuun sirriitti mul'ataa jira waan ta'eef biyya alaatiis kan ergamu jira biyya kana keessattis miidiyaaleen akkaataa kanaan socho'an ispeeshaalii miidiyaan sooshaal miidiyaa jedhaman yuutuubii kana dabalatee jechuudha haala kanatu jira waan ta'eef kun baay'ee miidhaa isaatu caala yoo akkaataa amma deemaa jiru kana miidiyaan yoo dhimma dhuunfaa fi nama mallaqaaf miidiyaa babbanatu kanatu jira waan ta'eef sun immoo yaada nama miidhessu fa'aa daddabarsuudhaan foolooweroota sabiskiraayiberoota baay'ee argachuudhaan mallaqa wichis kun baay'ee dogongora guddaadha jechuudha. Kanaafuu miidiyaa waan gaarii dubbatee namni mallaqa argachuu hin danda'a miidiyaa irratti. Dirqama waan nama miidhessu dubbatanii waa argachuu yaaduun sirrii miti jechuudha. Waan gaarii, waan uummata fayyadu, waan biyya fayyadu, waan kalaqa irratti hundaa'e tokko hedduutu jira. Isa sana jajjabeessuudha miidiyaaleen kan irra jiru. Warrumti miidiyaaleen dhuunfaa kan yuutuubiin kan maalis jechuudha. Kanaaf akkaataa sanaa socho'uun osoo irra jiru karaa ammallee karaa biyya miidhuun deemuun barbaachisaa miti kan jedhu ni qaba jechuudha. Xiinxalaa hariiroo idil addunyaa kadhimamaa PhD Faajjii Caalaa isidoo keenyatti argamuun dhimma dippiloomaasii irratti
marii nooliin waan taasistaniif irra deebinee maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma. Ayyee. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii addaa keenya irra kana keessatti dhimma hojiiwwan dippiloomaasii akka biyyaatti hojjetamaa jiru irratti mariin taasifne kana fakkaata. Isin jalqabaa kaastanii hanga ammaatti nu daawwachaa nu dhaggeeffachaa waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa. Qophiileen keenyaaf itti fufu turtii gaarii.